أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قاف جولي ماتيني سيكا باسانيتي في حاجر جانت وجا تكو سو باندي مجرتو تيشا تكو جرا خاكستي سفر خيستي بشان خيسة دو قتلتن سان كيسا خفت أقاس قلتني جتني وقا جانا فقاس سوالين أرجين ماتي يا خلدو تبه إيتي جاني قرماتا خيتي قرميتي بردوتي كاسانو هن ألفاتو هذا دوان أبدي أباكن كي موقف جرون أبدو ألفاتو كبار ميديا. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة تكينيا قارة كي سما تقوك أبنيتي يعني تجر عبد الناصر. أيوة. كي سما قبنا. كي سما نكونس كي سما داتي. ميسو كي سما كينيا تندربني ما جتا. أكو مبوليسي خينيا جدي قويا هرا كي سما أداك أبني في نجرة. كي سما نس كي سما جالودا. كي سما kallattii addaatiin akkasuma ammoo waan namni yeroo baay'ee hin barreen keessummaa guyyaa har'aa istiidiyoo keenyatti argamudha. Asumaan daawwattoonni keenya kan yeroo dheeraa isinirraa fagaannee har'a isinitti deebine viidiyoo kana hanga xumuraa akka ilaalan asumaan dhaamsatti dabarsaatiin gara dhaamsatti deebina. Ayyee daawwattoota keenya egaa akkuma makaafame keeboor miidiyaan sagantaalee garaagaraa isin biraa gahaa turuun isaanii yaadatama. Yeroo gabaabduu dura immoo sagantaa adda kutnee turre alhamdulillah har'a booda inshaallah walitti deebinee jirra. Gaa keessummaan keenya har'a Khaalid jedhama. Khaalid kana keessattuu toora miidiyaa hawaasummaa irratti ajandaa tahee ture akkasuma miidiyaa garaagaraa irratti ajandaa tahee ture. Khaalid eenyudha kan jedhu keeboor miidiyaanis Khaalid waliin turtii gochuudhaa fi fageenyarraa affeeratee istiidiyoo isaatiitti waameeti jira. Keessumattuu yeroo as aanu kana baay'ee sooshaal miidiyaan naannoo torbee takkaa fi haga lamaa kana jabdummaa namni sun dalagee akkasuma ammoo seenaa addaa waan dalageef namoonni garaagaraa miidiyaan kun walirraa fuudhaa sooshaal miidiyaa namni hundinuyyuu baay'ee irratti haasa'amaa ture. Nutis ammoo ergaan kun kan nu qaqqabeen karuma sooshaal miidiyaa kanaan ergaan isaa baay'atee jennaan har'a ammoo imala dheeraa sana qaxxaamuree har'a istiidiyoo keenyatti argame keeboor miidiyaa wajjin turtii akkamii akka turee fi maal keessa akka ture sana hawaasa keenya biraan gahuudhaaf har'a asitti argamna. Gara isaatti deebina. Ayyee nu hordofan dhaamsa keenya wal barrume Khaalid eenyuti? Khaalid Qaasim. Khaalid Qaasim dhiyeenya kana miidiyaalee hawaasummaa irratti ajandaa taatee turte. Dhimmi isaa maal ture osoo hin jedhiniin dura Khaalid eessa dhalatee guddate? Khaalid Jijjiga dhalatee asumatti guddadhe jechuun ni danda'a. Asuma jechuun barataa cimaa turtee jechuu dhagaa turre. Khaalid barumsa isaa kutaa tokkoffaa isaa eegalte? Asumatti ni eegale kutaa takka keejii qofaan Jijjiga baradhe. Keejii marraqame achittiin fitee erga achi finne booda achi wanta taane jechuudha. Ayyee egaa mee gaafa dhuftee kutaa tokko eegalte mana barumsaa maal jedhu eegalte? Si marii saka jaaniin tokko jira. Achittiin kutaa takka hanga sadiitiin baradhe. Achi qayyaree ammas kutaa afurii hanga 8 mana barumsaa muuxannicha qajaaniin tokko jira. Achittiin baradhe jechuudha. Meeqaffaa ba'aa turte kutaawwan kanneen? Hangam beeyyaatan. Hundumaa hoo gara baate? Kutaa tokkoffaas waan biraa baate yookiin lammaffaa yookiin sadaffaa kutaa biraas jijjiiraa baate? Hayyee mee quraana hoo qaraatee jirta? Hagam? Quraana buuseetiin jira. Buuseerta? Maashaallah mee suura takka inuu qaree? Maaliifii amma Khaalid keessumattuu yeroo ammaa kan hawaasni keenya sirriitti fuula gara kan kee deebisee jira. Mucaan sun hojii ajaa'ibaa hojjetee waan bareedu hojjetee waan seenaa ta'u hojjetee jedheeti namni hedduun isaa maashaallah jedhee du'aa isii gochaa jiranii. Khaalid ammoo kallattii barnootaa qofaan akka hin taane akka diiniis quraana rabbiis beektu hawaasni keenya asumaan akka baruu qaba. Maaliifii namni hundiyyuu akka ati islaama taate si beeka. Barnoota irratti immoo nama akkasii nama jajjabina qabu ta'uu kan kee wajjin nama diinis qabu nama qur'aanas beeku ta'uu kan kee ammoo asumaan hawaasa keenyaan yoo wal bartee bareeda. Kanaaf uma siilaa fi irraa qaraata bakkuma sii tole.
أتيلي ليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أجمعين ما شاء الله قالتهم قالوا بتشوفي نمني إسلام توكو قافا بكمتي أرغتي سينا كسي حجتو حواسة سني قمتشيسا حواسة كل قلات اللي نقمتشيسا كيسا توردفتو تامنتا كان هيدو قمتشيسا خارج مو أكو ماما تكاستي برنوتا إدلي وكا برنوتا ساينسي قفصون تاني كان شريعاس أكبرتك أبو قرآن أكولين قاتي جرو نوف كاسي تجرى كون هيدو نقمتشيسا باي هيدو نقمتشيسا كيسو ماتو خالد أكا مجا بياتي كابوتو بياتي جيجيغت يالا زمالي كابوت في إثيوبياتي أمو كيسان أمو كيسا أكو مجد أمسانا كيسان كأمة إسلاماتي مالي في أمنتي وردوفا أمنتي إسلاماتي وانتي أسماني وروني أمنتي إسلام وردوفتن مجا كنا خالد سجد أمو جبيسا برد عبدا كيسو ماتو حواس نينانو إساتي أرغبتن سرتي مجا كنا چناد عبدتني كايو هدو كوا akka jajjabeessitanis nin jecha maal jettaan kama tijjette kana jabeessaa gargaarumsaatti deebiin Khalid gaadheenya akkuma amma jalqaba kaasaa turre seenaa tokko hojjatte seenaan sunis waa'ee harmee keetiiti harmeen immoo kabaja harmee qabaachuun ulfina harmee irratti seenaa hojjechuun illee ulfina keessattuu waan haati namaan jettu hojiirra oolchuun waan salphaa miti waan guddaadha kanaaf mee Khalid maqaan haadhatii eenyu jedhama maqaan ummatiyaa gaafa ijoollee maatiin isii qabaasanitti fi Haajara jedhamti maatiin isaanii qabaafteef jechuudha isiinis erga haatii isiitii fi abbaan isaanii irraa du'anii biyya sanii baate jechuudha baatee biyya namaatti guddattee maqaallee jijjiirratte biyyi isaanii Wallagga achi ture erga biyya sanii baate akka isaan barbaadaniitti illee arkineef maqaa san jijjiirratte amma hawaasni guutuun irra guddaan gandatti iftuu jeebeek bakka amma jiraatanitti bakka amma jiraannutti yeroo maqaan isii kadhugaa Haajara jaani Haajara maatiin isaaniillee daa'imummaan irraa du'an maatiin isii ijoollummaan irraa du'an ishee ijoolleedha jechuudha anis sumaan naa himillee egaa abbaa fakkiin ammoo eessatti wal arganii abbaa kiyyan bikkatti wal argan hin beeku garuu jijjigatti wajji turre gaafaan keejii baradhu san wajji turani san booda erga asitti as dhufne jechuu biyya tana erga dhufneetti xiqqoo taa'ee kutee ji'a lama moo kana eegaas dhuftan booda taa'ee kutee erga siin dhufne takka hin deebine akkanumaan baheetuma achumaan wanna jedhe moo bakka ጊዜ sanis namni hedduutu as dalagaa jira maal jaanii yaamanii silkii bilbilaan jechuudha yaamanii turanii ergasii innis kutee ergasii takkaan deebine hanga abbaa kan kee argite osoo haati tante amriin ta'iniin dura hagam turteerti haga as galtanii jettanii waggaa jaana fakkaata osoo hin argin hin deebine inni takka hin deebine erga kutee numaa hin deebine ni dawwala garuu dawwala ture dawwala ጊዜ ሲልኩ በሰን ደወለ ፍጥረ ጋፋስ ተቆነማ ደዱበታ አርከሲ ጨዋታ ስልኬ ማል ኩባን ቱሬ ማቲያ خلدت به يتجاني ولا خغراራ ነው ማቦታክ ሰነተ به ይሮሰኒ ያላን አርገነ ይሮሰኒ እራ ቱሬ ቤቴ ወንተ ሰኒስ ኮኒ ሰኒስ ባየራ ቱሬ sanii akkasitti guyyaa tokko osoo ba'an deemu jirtu tiisha tokko jira akkasitti safara keessatti bishaan keessa darbu katolchan san keessa kufte osoo deemtu ba'aa qabdi garaan kufte xiqqoo sosoo jechuu garaan san sanii akkasitti san booda dhukkubee halkan sanii akkasitti xeenaa xaabiyaa hajaniin tokko jira
achi geessan achi riiver nu barreessan. Garam barreessan? Gara Minilik. Achi riiver nu barreessanii halkan san ofirraa sana galan. Sanii guyyaa baatii tokkoma kana achi ciiftee achi deebite. Gara manaa? Gara manaa. Manallee baay'ee ciiftee fooyyoo hin dandeenye itti deebisan. Minilikkumatti. Minilik deebisanii guyyaa lama bultee dhukkuba biroon qabdu hanqina nyaataa qabdaa jedhanii deebisanii. Erga deebisan boodallee halkan lama akkana bultee amree rabbiitti taate. Mee jireenya keessan akkam ture achi dura yeroo isin jirtu akkamitti isin jiraachiste turte maal hojjettee isin jiraachiste? Suuqii qabna suuqii tokko qabna. Naanna'umatti saniin jiraachisaa turte. Suuquma sana gurguraa isin jiraachiste. Abbaan keessan homaa wanni isin gargaaru jiru? Akka hin jirre. Hedduu ulfaataadha. Mee gaafa dhaamsa kana isin dhaamsa jabaa tokko si dhaammattee bultii meeqa dura si dhaammattee dhaamsa sana waa'ee barumsaa irratti yeroo si jajjabeessitu maal sin jechaa turte? Halkanuma sana yer. Halkanuma erga Minilikii deebitee halkan lamaffaa bulte san kagaa rabbumaa godhee akkasitti jechuun isin halkanuma sana himte jechuudha. Beektee jirti isin akka beektee jirti. Akka itti cimee jiru. Akka itti cimee jiru. Beektee turte. Kasinna dhaamtee jechuudha. Maal sin jettame? Kagaa barumsa kan dhiisanii akkam guyyaa san qormaata qabus ni beekti. Qormaata keetii qoramii jettee baradhu jettee kaasanuma. Qormaata kan keen dhiisinii yoo waan barbaade ta'e isin jetti. Hayya ati ganama gaafa isheen du'u dhageettee jirta halkan saamee gatti ka amri taate? Sa'a 12. Ganama? Ganama barii. Qormaata ati sa'a 12tti isin amri taate saamee qormaata deemte? Sa'a 2 fi 3 jidduudha. Subhaanallah. Yeroo deemtu kana akkamii sitti hin dhagahamne? Yeroo ishee mana dhiistee jirtu? Dhagahamee jira kaa dhagahamu. Dhagahamee garuu kaa maaliin godha homaa godhuu hin danda'u. Taa'uus hin deebitu. Akkasumattiin siin erga duutee waanuma isiin naan jette kanaan galmaan gaajee akkasii ta'e qorame jechuu gaafas. Osuma sitti ulfaatu deemte? Osuma na ulfaatuutti hin deeme. Qormaata irra akkamii qalbii nagaan ta'etti jechuun akkamitti qormaaticha hunda gochuu dandeesse? Akka qalbii nagaatiin hin teenye tasgabbaatumaan hojjedhe garuu jajjabeessaa ta'u. Hedduu ulfaata. Uummanni hoo yeroo ati dhiistee deemtu sana maal siin jedhan? Hawaasni naannoo sana? Hawaasumaan naan jee bara. Deebii jedhan? Bakka isin waan takka taatu erga hotte hin deebitu ka'ii deeminaan jaanii. Ganama saniin fuula dhiqadhee akkate. Ijoollee meeqa qabdan ture? Ijoollee meeqa si dhiiste? Si wajji moo siin alatti lama? Anaan alatti. Nama sadii? Na wajji sadii. Eenyu maqaan isaanii? Tokko Muraat kanatti aanu jechuudha. Quxisuun hundumaa immoo Roobsan. Hundinuu dhiira? Dhiira. Roobsan sana immoo ummaan xiyyaa mana keessan Noobeel jettee yaanti. Garuu maqaan isaa qaama barumsaatiif akka dhugaa Roobsan. Hedduu ulfaataadha. Ayyee mee haadha tantee haadha namaa jechuun waan salphaa miti ni ulfaata haadha namaa haadha ofii dhabuuni haadha tantee akkami jaalattame jaalala haadha tanteeti ibsii hojii akkami ibsita? Maraani isii ibsuuf jechaan naan gataa'u. Wallahi baay'een jaaladha isii. Wanumaan jeebsan beeku waan seera. Subhanallah. Kwash baay'ee garaa nama nyaata. Dhugaa dubbachuudhaaf namni umrii daa'imummaa akkanaati. Yeroo xiqqeennaa ganaa inni iyyuu reefuu kutaa 8 sanirraan ammoo akkuma amma argaa jiru kana umriin isaas baay'ee xiqqaadha. Ijoollee lama isa duuba jira. Haati isaa ammoo akkasitti rakkoo kana hunda keessa dabartee umrii daa'imummaa kanaan gaafa namni riskii hagana ga'u fudhatu itti gaafatamummaa hagana ga'u gaafa fudhatu ammoo wallahi waan baay'ee karaa nama nyaatudha. Even namni umrii xiqqaa kanaayyuu miti haati namaa gaafa umriin isaanii guddatanii ijoolleen gurguddattee gaafa namarraa deemanu nama garii qabaniyyuu hin danda'a. Baay'ee waan mataa namaa nama dhukkubsu baay'ee waan yaada guddaa namatti ta'udha.
inni ammoo waan guddaa isaa danda'e. Baay'ee nama ajaa'iba. Seenaa hojjete dhugaa dubbachuuf akkuma isin durallee dubbatamaa ture seenaa hojjete ammas rabbi bakka naa gahu. Khalid umriin kee meeqa? Rafna magara 15. Okay. Askaname rabbi jaa 15. Mashallah. Rabbi akami ibaada jechuun quraana qara'uu maalii jalqabalee nu kaastee jirta gara sitti hoo akka madrasa maal ni baratta ture yeroo barumsa barattu ni baradha amma fakkeenyaaf shiftiidhaan qaraana mana barumsaatti yoon sa'a dura barumsa dhaqe sa'a booda warri booda asrii booda hin karaa deemete madrasaa dhaqeetiin karaa yoo waree booda ta'e immoo akka waree booda sa'aatii 10 akkanatti ichiin ba'a yeroo maanda qabesanitti qara saati dura ijoollee qara ijoollee daddaa'ima jechuudha warri dura isaanii qara asraa booda qaraate nuti asrii booda qaraane jechuudha akka saa booda taatullee yeruma seera qabetti yeruma mana barumsaatti baatetti daddaftee dhuftee qaraate jechuudha hanga maghriba. Mee haadhatan ta'e waliin waggaa hedduu turte yeroo jechuun umrii kan kee keessatti jalqaba gaafa isin sideet irraa hanga isin gaafa biraa deemtutti seenaa addaa wahime waan garaa san si nyaatee jiru harmee teetee irraa wanni beektu jira ni yaadattu. Mee mana keessatti firri biraa kan isin waliin jiraatu ni jira? Jira. Isinuma qofa? Okay. Oromoolaa yeroo tokko dhufee gaggaafatee bu'u yoo ta'e mana jiru. Amma kophuma keessan galtanii moo mana keessa? Namni amma eegasiin amrii taatee booda namni dhufee jira moo akkamii? Jiru. Abbaan kee dhufee? An dhufne. Hanga amma? Yaa silaas obboleeyyanis uumamaa akka hin jedhamne maqaas jijjiiratte namni isii beeku hin jiru maqaa ammaa kanaan haatan amma even akka inni dubbatutti amrii ta'uu isheeyyuu haga namni quba hin qabnedha. Maaliif waa hundayyuu eenyummaa isii jijjiirattee jirti waan ta'eef. Inni miidiyaadhaan dhageenye dhagahamee yookaan ollaatti bilbilee hin dhageenye? Eenyu? Abbaan kee? Har'a dhagee jira isaa miti obboleeyyan siitu dhaga'anii jiranii. Maaf dhufuu didan? Rabbumaa beeka. Subhaanallah. Isinii bilbilee jajjabaadha maal isin hin jeera? Waan jenneen waan dawwalle yoo namummaan tokko. Nam takkayyuu hin dawwalle? Ajaa'iba Allahi. Amma obboleeyyan kan kee warra ollaatti dhistee biraa akkanatti deemu jirta moo akkamii? Warra ollaatti. Manni keessan immoo Keenya. ka keessa galtan? Kan eenyu kan mootummaa isin ijaare sana? Mootummaan ijaare sana. Gaa rabbi isaa jajjabeessu haadha dhabuun ulfaatullee waan rabbiin dabarsee garuu jaalachuma waan rabbi fedhe. Mee gara fuulduraa hoo kaayyoon kan kee maalidha? Kan bakkaan guddadheetuma bakka guddaa ga'e maqaa ummaatii yaatillee hamsisee ijoolleen teenya bakka guddaa geessee kanaa baratanii barbaadu. Amaanaa ummaan si gette ijoollee tan teete obboleewwan kan keeti akkami guddisuuf yaadaa jirtame hanga silaa umrii daa'imaa kanattu? Akkuma rabbi godhatti hin jiraachisa akkuma rabbi jetti. Sun sirriidha. Mee ati hoo pilaaniin ati keettee jira akkana godhee akkas godhee wanni jettee? Amma dura kanaadhaan keenya. Garuu karoora ni qabda? Karoora ni qabe. Akkami hanga taateen kun ta'eas akkami namoonni isin bira dhaabbataa irraa isin gargaaran? Warra erga taateen taate booda gargaaraa jiran isaanumaa jira. Ijoollee nyaata kanaas godhanii waan nuuf jiran. Mana keessatti rakkinni hanqinni ammatti hin jiru? Hin jiru. Mallaqni siif dhufu sunni nomaamti karaa eenyuti si galu jira? Si'uma irratti immoo nama dhihoo kan keeti immoo akkamii? Anis ni jira. Nama sadiin baname. Tokko imaama gandaati. Tokko immoo horee wanta horee ganda sanii. Horee ganda sana kan masgiidaa? Sadaffaan. Kan gandaati. Sadaffaan ammoo. Si'i tokko sadaffaan. Maaliif akkaantii dhuunfaa kan jabbaa sodditan? Amri sidaan geessaa jaane. Warri baankii? 18 warri baankii. Ammaaf akkasumatti. Achuma irratti gargaaraan. Hayyee daawwattoota keenya akkaantii asirratti argitan iskiriin irratti argitan kana Khalid daa'imummaadhaan yookaan umrii isaa osoo hin ballagini haadha isaa dhabee namni nama guddaayyuu tahee haadha deettee harmee guddistuu isaa dhabuun hedduu ulfaata. Kanaaf akkaantii amma argitan kanarratti
akka duuka dhaabbattan akka qarqartaniin gamanumaan dhaamsa keenya wallahi Abdunnaasir hedduu ulfaataadha. Haadha jechuun jireenya jedhamee salphaa miti. Ilma akkasii kana immoo gaafa bakka buustee deemtu isheen maybe rabbiin haa araaramuu fi ilma bakka gahu ilma mul'ata rabbaa taasisuu fi waan guddaadha namni nama bakka buusee deemu waan guddaadha. Garuu haadha dhabuun immoo hedduu ulfaataadha. Haadha dhabuun wallahi dhugatti baay'ee ulfaataadha. Haguma barbaadde ati nama guddaayyuu ta'e haati teessi hattaan amma yeroo ati umrii daa'imaa isiinis dargaggummaa keessa jirtu miti atus guddattee isiinis jaarteeyyuu gaafa dhabdu miirri sitti dhaga'amu miira salphaa kanaa miti. Anamma wallahi mucaan kun obsiisaa baay'een ajaa'iba jechuun sabriin isaa anamma even osoo nama biraa tahee qormaata sana waan qormaatamu natti fakkaatu. Anamma ofiyyuu ofitti deebise amma ummaan tiyya namni ani jaaladhu namni an akka ija kootti ilaalu na duraa deemee waan silaa dachee kanarratti baada isaaniiti wamtuun jiru jedhee akkasii yaada. Maaliifi miirri namaan fudhatu qalbiinis namaan fudhatu qalamnu namaan barreessu amma qormaata irra taa'aniitiin saniyyuu inni uf tasgabbeessee hagam jabummaa isaa mul'isaa amma kun wallahi waan baay'ee nama raajuudha. Asumaaniyyuu hawaasni keessatti waan guddaa irraa barata jechuun ni danda'ama waan jedhu amma namni qormaata jiraate uumama iyyuu miti akkanumaaniyyuu ganda keessatti iyyuu namni gaafa namni tokko amrii ta'u nama meeqa qabanii jibbaatan obsuma kana dadhabee sabrii kana dhabeetiin inni garuu ofirra dhaabatee kilaasii seenee qormaatamee ganama seenee kasa'aatii seenee ollaan uumamti kunniin ammoo ta'aziyaa gaggeessanii inni ammoo gaafa akkasitti deemee qormaata isaa qalbii nagahaatiin wanna jedhu waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Hattaan kaayyoo ummaa isaa galmaan gahuudhaaf laala. Asitti amma inni tokkoffaa sabrii qaba lammaffaa ammoo nama kaayyoo ummaa isaa galmaan gahuudhaaf hin dagalle. Naasuun rifannoon kaayyoo sana isa hin dagachiisne. Kanarra dhaabattee immoo abdiin gara fuulduraa inni kaayyoo haati isaa isaan jedhaa turte sana galmaan gahu hedduu akka jiru ni hubatta. Guddaadha maaliif beektaa chaalenjiin kanaa oliin jiru. Wanni guddaan silaa namni ittiin qormaatamu guddaan isuma kanaa jiru. Kuuwwan ammoo waan bakka duniyaadhaan maaliin wal qabatu waan ta'eef namni kana obsuu danda'e kaawwan akkuma salphaatti yoo darba. Kanaaf fiichariin daa'ima kanaa yeroo ilaalamu ammoo fiicharii guddaadha. Hawaasa keenya kabajamu namni yeroo tokko tokko wanni wahii wanti rabbiin dachee kana keessatti dalagsiisuuf akka fakkeenyaaf haa namni waa irraa baratuuf haa namni waa irraa boriif wanni akkasii sunis ni jira. Anas na bira gahuu danda'a jedhee boriif akka of qopheessuuf waa hedduu irraa akka baratamuu fi egaa dhugatti seenaa qalbii namaa keessaan banne waan jabaa isaa hojjete. Amma sarabbii galmanaa gahuun. Rabbiin galmanaa gahu. Khalid mee gara xumuraatitti deemna. Harmee keetiif ati ilmaan gafaati. Kan xumura dhalatee ijoollee keessan sadii keessaa waggaa meeqa? Waggaa 6. Si amma harmeen maal akka taate gaafata? Ni gaafata ni gaafata. Akkuma ta'e Ittiin tammoo akkam jettanii? Itti namni dhakke. Hin beeku iyyuu inni maal akka? Hin beeku bakka inni wanta umrii jaallummaa keessa jiru waan ta'eef ijoollummaa bakka giseennu wanta ta'es fuudhee miidhaa keessee taphachiisa. Gaafa inni si irraanfachiisuuf. Irraanfachiisu. Subhanallah. Waan ajaa'ibaati. Kun immoo ni beeka akkasitti aanu sun. Kana onnatti aanu ni beeka. Inni hoo akkamii waan jechuudha? Obsiisaa maal fakkaata? Innis maanju. Inni waggaa meeqa? 10? 10 inni. Yeroo tokko tokko taa'ee yaadii hin boo'u maamonni akkasii sun hin jiru. Irraanfatanii isaan. Jarri barumsa eegalanii? Tokko kutaa 4 tokko keejii 2 fadha. Maashaallah barumsa irratti immoo fokkasiin keessan guddaadha. Mee carraa barnoota dhaabbileen si kennan jiru? Ni jiran. Si qofa moo ijoollee daa'imman? Ana qofa jaanii. Ana qofa si fudhanne ni barsiifna jaanii. Eenyu dhaabbata kamidha? Dhaabbata Abbaa Dula. Dibooraa? Dibooraa miti. Alikaa. Onni Oromiyaati mi? Isaa si fudhate? Kutaa 9 ka bultiin adda yeroo baay'ee kutaa elementariin qabu miti. Hayyee gara xumuraatti deemna gaa Abdunnaasir. Jechuun akkamii tole jetteef immoo akkamitti dhiistee waan sana? Tole hin jenne lakke.
Intide. Okay. Maaliif didde? Waan inni intideef ana fuudhanii ni barsiisanii ijoolleen tunu Eenyutti hafti? eenyutti hafti. Jiraate bara hin jiraate. Akkam ta'an waan jiru yaadee Nama ittiin mari'attee qabdaa wanni kun gaafa carraan si dhufu moo ofuma keetii murteessite? wanta jabaa murteessa yeroo saniif amma ganaa dambeenne ganaa murteessan. Okay. Hanga ijoolleen tun iddoo mijataa iddoon anilleen ijaan Arkituu ganama bira turte. arkee wanta ta'utti barumsaa naafuun galuu Sitti ulfaata isaan mana teettee waa'ee haadha teetti yaada waa'ee jaraa. Waan baay'ee yaada amma ijoolleen tun waa nyaatti moo waa dhugdii moo akkam taate uffatti waan baay'ee itti yaada. Namni ammoo barumsi sammuu nagahaatiin hin baratu. Silaa jirri bakka mijataa wayii jiraate inni illee qalbii nagahaatiin barumsa isaa itti bahuu danda'a. Asirratti abbaa kan kee barbaaduuf hin yaalleeti. ayyaalla. Maa dhiiste? Gisee duraa gisee si dhukkubsa yaallee turre argeessiin duute maal godhare mata kan godhannee dhiisne. Gaafa isiin fayyaa qabdu isheen hin dhaqqabne. Gisee sanuu hin dhaqqabne argeessiin duute maal godha. Hin ulfaatu haadha du'aan dhabdee abbaa kan kee moo gaafa jiru hin dhabdu? Hin ulfaatu. Hin ulfaatu. Mee ati akkamitti of tasgabbeessitamee akkami jechuun miirri gaafa sitti dhagahamu maal ofiin jetta keessa keetti? Hin beeku. Hedduu ulfaata Abdunnaasir dhugaa dubbachuuf namni tokko haadhaaf abbaa irra argama. Neebii tokko keessaa inuma deema. Tasa ta'ee haadha qofa addattuu dhabuun hedduu ulfaataadha. Gaafa abbaallee osoo jirtu dhabdu immoo lamaan isaa gaafa kaan jiruun kaan immoo du'aan dhabdu jireenya keessatti hedduu nama ulfaata. Wanni hunda caalaa nama raajammu obsa isaatii murteen inni fudhatu immoo umrii daa'imummaa kanatti bakka waa murteessuudhaaf waan isa sirrii ta'e qofa murteessaa gammaatti haasawa isaa irraa gahuban murtee masilaa murtaa'uu qabu amma silaa umrii kanatti namni waa murteessu miti wannummaan namni itti haasa'u maal akka ta'e nama umrii silaa daa'imman ijoolleen adda baafachuu hin dandeenye irra jira. Garuu umrii kanatti ammoo tokkoffaa waa hunda isaa danda'ee murtee danda'ee bakka sammuu isaa kontrol godhee gaafa akkasitti wantoota kanneen hojjetu ammoo dhugatti rabbii sammuu addaa daa'imummaa kanaan isaa kennuu mul'isa. Fiichariin isaa asirra dhaabbatee yoo tilmaamame ammoo fiicharii baay'ee guddaadha. Wallaahi rabbiin galman haa gahu. Rabbiin ammoo gaafa waa wahii dalagu gaafa waa wahii hojjetu waa beekaaf maslahaa wahiitiif khayrii wahiitiif waan wahiitiif rabbiin akkas godha. Miti Khalid gaafa rabbiin waa wahii dalagu isa caalaan beeknu inni ammoo kaan si mijeesse kaan fuudha. Isheen asirra jiraatu irra isheen gara kiyya dhufu wayya jedhee isatu beeka waan ta'eef maaliif akka jedhe kanatu irra si wayyaadha jedhee fudhate. Nuti ammoo gaafa wanni wahii musiibaan wahii dhalatu ammoo obsuun jajjabaachuun of tasgabbeessuun akkuma kan kee kana bakka wanni barbaadamu jechuudha. Obsa biraa maqaa biraa baasu sun taane obsi wanni jedhamu akkuma Khalid amma obsi kanatti fakkeenya guddaadha maqaan isaa osoo amma obsa jedhamee wallahi dhugaa dubbachuudhaaf isa sirrii obsa isa sirrii jechuun akka obsa Khalid kanaadha. Rabbiin haa jabeessu. Rabbiin haa jabeessu. Khalid seenaa Nabi Muhammad yoo ilaalte sallallahu alaihi wasallam daa'imummaadhaan osoo hin dhalatin abbaan irraa du'e osoo abbaa isaanii hin argine gaafa sila haatis dhuftee dhalatanii gaafa jedhan haatis daa'imummaadhaan irraa duute Nabi Muhammad jechuun ni beekta nama guddaa nama akka sila isaan ga'an namni hedduun makhluuqonni hedduun hin geenyedha. Kanaaf nama sanuu Rabbiin yatiimummaadhaan guddisee waan ta'eef kanaaf inshaallah rabbi sabrii si haa kennume xumura irra deemna. Xumura irratti hawaasa kanaan maal jechuu barbaadda? Warra na cinaa dhaabbachaa tureefis galatoomaa jecha warra na gargaaruuf wanta kaayyoo qabanillee gamanumaan akka na gargaaraniin barbaada galatoomaan jana. Ulfaadhu galatoomatis. Isinillee galatoomaan jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo akkuma amma argitan maybe viidiyoon kun yoo isin bira dhufe hundi keessanii yoo haga dandeessaniin sirriitti share gochuudhaan copy link gochuudhaan namoota hedduu irratti affeeruudhaan keessumattuu namoota mucaa kana daa'ima kana support gochuu danda'an biraan akka geettanii akka cinaa isaa dhaabbatanii
kaayyoo inni qabu hamilee inni qabu abjuu inni qabu kana akka rabbii gadiitti kan kaayyoo nama galmaan ga'u rabbuma nuti sammuu sababa taanii fi akka mucaa kana bakka inni yaadeen geennu asumaan waan kana gahee keessan akka baattan isinin jecha lakkoofsa herreegaa akkaawuntii asirratti isinii barreeffamu kanaa fi lakkoofsa bilbilaa isinii kennu kanaan yeroo kamiyyuu bilbiltanii argachuu dandeessanii jennaan yookaas kanumaan xumura sagantaa keenya gaa inshallah sagantaa biraatti walitti deebina Khalid amma sirra deebinee waamicha keenya kabajaa waatti asitti dhufuu keetiif hedduu galatoomuu fadhu Kebor Media